Aku masalah tiga awal ni sudah kami tidak gari. Di sentar ada bertani ada mangga berdesan. Orang orang yang berdesan ada tinggi. Sekali pilih wasan sedikit beda jauh. Sudah teman. Aceh tiga dangga bakaran zaman itu batu batu kalau musalman baru itu. Aku manjil saru. Pakai batu dah mudi nak ten. Cina makan sekul le. Macam kata kawan nak itu tidak ni. Iro mai ti wow baru ni ten kamu. Mudi nak jadi kan. Wah, ini cerita ibu dah. Apa berbunyi begini tak? Rumah semua dah semua tidur aja di ibu. Angka sana kita angka kawan tu dah boleh berang kutu ayah kasih orang sudah gari betul. Awan mari pada situ mah, amma pakai nyafsir nara betul ko agak sedo. Amma dah awan tikko bisi je betul ko jalan itu. Angka sana tiga jolen rashawa kun wan nak ada putani tentani magar sokap tani. Wah itu makin dah sedo dua je. Iksi air nafsa gabraka lego ila selade ka bom malin jam ama makana mata bijam milli konda kenge jawa da milli ila selase jannata galche chura sirnu kusirna namate musra rabbi sirnu manjari ku kese je oromo te eto ma milli ki ila selase kan bere jira shawata sadda sabrum betu mama mazum betu ni betu mum betan arar ke ta tole mo bam betani jara kan lufite eenyu fite isaan santu fite bire namichi ashangidooti taatatu dhaabbata kana gaafa dhageewwachi dhaabbata gaafa afaan oromootti maaliif nuuniine jecha oromoon falmata anafatti falmaa ture afaan oromoochi achi dhaabbate nama gowwaachu ganda namaa dhaqeete namni ganda namaa dhaqe waanuma ganditti kenne nyaata malee osoo ati daabboo kennituu fi biddeenaa kennitu malee ni taati ganda namaa dheeyite afaan oromoo ta'u malee boochitti bara sabboonumaa finne gaama Abo ya jarri onnera lolecho mali malan sibo wonnu mali sala kadda baaro romo kan jibani mal jenne kablan jarre baaro romo jibbe miti iciti dila garte saganta konko wagga dera namoni ti sorama ture santu diga mamre namni to koyode ira miskini bara wagga torbate harom sawa jinjacho laba bitu ragase tiga to shikum shanta mani asacho dagebat khawar ilmo saati fudun kan kawal lammi saati kiraach sun kan ka ilmo sa barum saati barsi sun kan akka sanin ga qabe jiramre afaan irratti ditun arfi jallata jedhanii afaan oromootti hiikuu dituusun arfi son ta'in kan jallatu waan jallatu jira jechuudha. Isinillee nga kanaafu namni ganta nama dhaqe keessummaan akkuma abbaan godhate boqab masgiida dheexanii faatihaa alhamdulillah salaata afaan oromootti nu hiikin jiina. Dhugaan hin taane gaa kan jirre bire kun egaa akkuma namni sitti kennatti qajeelfama sanii bultamu ati guyyaa keessa mirqaantee tuma jimaa mirqaantee afaan oromoo achumatti bilisummaa qajeelfama akkasii taare sumatti miidhamaa bara egaa waan akkasii jechuudha. Wantichi mata duree wanticha maal jedha ati kahimtu kun guyyaa keessa maali quraanatu arabiyya lallakun tazakkaruun jeemire sirraa gabaabse mookam ati qabsoon achi dheeyite gootu kun uummata oromoo diigaa uummata oromoo jaar uummata oromoo diigaa jechuudha. jalqabumarraa kuwa aboo tokkummaa dubbiin kee sirrii miti tokkummaa kana biraan dagara jaaniiti wallaahi gaa hirbuudha miti masgiida guddaa jirti jabuti fara'oonadha mucaan kun fara'oonadha jan jechuudha. Dubbii mucaa samaddiin dhaabbatinaa jan jechuudha fara'oona wayii wajji sitti maa dhugaa mana wayii wajji nitti maa ayyaantummaa wajji nitti maa kaanis nan beekatan malee waan biraatti kallee wajji jirti ayyaantummaan yeroo ati waa himuuf achitti baate waan ati barbaade saniin himtu namni as tajaajiltoonni kun ni beekamtu isaanii si hoggana dhugaa si hoggana manifas qudisii jarri baanu sun numan jirre asuma jira hamaanuu dhaggeeffadha hammeenyi ayyaantummaan jedhamu sun beeki jaalalaa mire tokkoffaan nama akkatti walitti futtu beeka kana gaa jaalala akkamiitiin laalta gaa akkasii miti ammallee gaa oromoo walitti futtuqi alagaan biyyarraa muttuqi gaaba akka kanatti gaa tokkummaa kristinaa kaasuuf deemennaan ani humna waraana hin qabu qawwee hin qabu akkamittiin kristinaa kaasudha ka jedhaman yoo xiqqeen taate dhuguma kristinaa nan fudhachiisa sanii achitti gaa jecha qabatamaa kamiin nama kiristaana godha gaabbaneessa rabbiin tokko ni beeka jarri kun ani rabbiin sadii fi adii fi gurraacha nitti hima suuraan isaa diimaa faranjii kana fakkaatee nitti hima namichi kun naa mana bishaan kana dhuytu jannata biyyee kana nyaattu jannata biyyee naannoo sana jechuudha. Qamadii kana nyaattu jannata jeenitti ma wanni kun ni dalaga akka kanatti gaa kun maal lama hubachiisa tokkummaa tuquu osoo hin ta'in
waan kana maal namatti mul'isa sagantaa akkasiisan inni diiga dhufuu isaanii anaaf tokkummaadhaaf kitaaba rabbii jechuun anumarratti bu'aa deemachuu guyyaarra waan isaan haasan santu kitaaba jechuudha ati namni yeroo waa dubbate bara dudduuba waan sanii maal turaa jiru awwa tokkummaatti ragaa maal qabdaa akkatti waa himtu abbuma gadaa maal jetta ragaa qabdaa hin anjaan beektan isin ragaa maal qabdanii jenn quraana rabbiitiin ani jennere aboo quraana rabbii yoo ta'e quraana rabbii jettanii silaalu tun qaata silaamufne yoo quraani rabbii ragaa ta'e maaliif tooyidaaf mooyilatti bakka dhibbatti ol qooddan gaafoo kiristaanis akkas hin jenne ragaa qabne jenne shoo ragaan jiraate namni ragaa sirriitti mana murtiitti kan dubbii walaa hin qabne garte akka nama jimaa qamoo garte aboo nama dubbachuu hin danda'u guyyaa qaamee dhumnaan immoo amma dubbachuu hin tolu haraaraaf hin danda'u kan garte yoo akkas taate malee namni fayyaa qabu mana murtii dhaqee yeroo ragaa kennu ragaan inni kenne sun dhugaa tanan abbaan murtii sirriitti murteessu sirriitti murteessa bara aboo gaasinis ragaa qabatamaa qabnettanii ragaan keessa yoo ragaa qabatamaa ta'e maaliif bakka dhibbatti wal qoodda ka mata dureen isaa tokko maqaan ka sagantaan isaa tokko ka uffanni huccuu aadaa isaa tokko ka waamarri isaa tokko marti waliin fakkaatu wal fakkaata bara asitti immoo kaayyoon isaanii dhibba tokko mire duuba wanni kun gaa namni dhugaadha fi soba namni sammuu qalbiin fayyaa qabdu yoo waa mataale meel alga jaarsaaf jaartillee yeroo walitti araarsan dhugaa fixadhu yoo jarri wal jibbeessan qabaatin dhugaa lafa kaa'e manguddoon aqaara tokko chini bitti bara aqaara tokko bittu allee jaartii fuudheen of jala qaba beekatu guyyaa jallinaa beekartee waan akka qaanyii yoo kijibatti oofte malee haaquma san himnaan yoo ishiinis dubbii biraa gartee miimooriin biraa sammuu ishii seenuu baate egaa jidduu yoo jaarana laaffiste beeki butamuu ni bakka biratti amri shaytaan jenni jirtu beeki hojjetutti shaytaanaa bire yoo akkasitti sooba dubbachuu baatte dhugaa dubbannaan dhugaa waliin nama fitti dhugaa waliin nama ni fitti dhugaa yoo jiraatte bakka dhibbatti qoodamuun ni jirti ka mata dureen isaa tokko ka sagantaan isaa tokko ka uffanni isaa tokko ka maqaan isaa tokko bakka dhibba tokko jechuudha bakka dhibbatti ta'uun kunis gaa nama qalbii qabu fayyees akkasii kanaa jechuudha dubbin hayyee galatama mee ani waan biraatti wayii sin gaafadhaa illee tokkummaallee nan galateeffadhaa amma waan biroo waan jaboo miti jechuudha waan nuti qishoo shiitan isin gaafadha waan gaaf tokko tokko waaqamoo nama caalallee ugaa jaani akka nu taane keessatti bakka itti namni nu caala jira waaqarra jechuudha dubbii waaqatii bakka nuti jennu waan namni irra nu fooyyessate akka argee jechuudha nama kiristaana ta'e jecha oromootiin isa maqaa isaa yaamuun hin taatu nama ammoo islaama ta'e jecha oromoffaatiin maqaa isaa waamuun hin taatu akka kitaabatti jechuudha bara dheeraadhaaf amma gaafa amma namni tokko Muhammad Kadir hoggaa jedhame saba kamiitti namni beeku jira hin beekamtani bara afaanati amma Muhammad Kadir maqaan koo hoggaa jedhe Oromoodha moo Guraagee moo Argobbaa moo maal akka ta'e wanni si ibsu hin jiru garuu ka inuuyyuu jecha waan nuti nu rakkisee haga ammaallee amma maqaa namaa adda baafachuu nu dhibeehuu jechuudha karaa gara musliimatti nu gadime karaa gara sitti nu gadime baay'inaan maqaa adama fakkeef darajjeedha darajjee kan raggaasaatti raggaasa kan yaamiti yaamin kan buttaatti buttaan kan dameeti akkasitti amma darajjee raggaasaa bira hooke raggaasan kun maqaa oromoo ta'uu ni beekama yaamin itti dabalamnaa inumaa sirriitti ifaa jechuudha amma gaa maqaa kanaan akka nuti of yaamnu nun heeyyamnee jechuudha akka nuti tolosaa faataan tolosaa jechuun mucaa wahii maqaan kee eenyu jedhe Muhammad naan jedhe Muhammad kan eenyutiin jaan kan Mustafaatiin naan jaa Mustafaan kan eenyu tennaan kan jaataniiti naan jaa jaatanii kan eenyu tennaan kan Roobatii naan jaa jennaana Muhammadii kee kanarraa yoo dandeechi maqaa kee kana jaatanii godhadhuun jedhe maqaan jaataniin kan warra azaabaati kana akaakayyuun kan kee azaaba galeeree akkasittiin beekaa naan jedhe warri maqaan kun hundi irraan jijjiiramin akka jiranitti warra azaabaati hibatanii ati namni akaakayyuun kan keetiif akaakileentiif abaabileen kee baate yoo haftellee maarraa ottisoo achumatti dabalamtee irra sii wayyaadha maaliif jaartii wayiitti dhufe yeroo tokko galma dhufteeti
ijoollee jette galma kana wanni naa fiidee jette ijoolleetti akka jiranitti pirootistaantidha isaan jennata arganna jedhanii waan gaarii arganna jedhanii jinni irraa gorra seexana irraa gorra jedhanii isaan achi galanii ani immoo isaaniin waan takka irratti walii galuu dhabneetti silaa achi nan dhaqa maal irratti walii galuu dhabne jennaan ati guyyaa har'aatirraa namni dubbii tana dhagahee mana kanatti gale waan jennata argattu waan qananii argattuufi jaanii waan kana gaafa na barsiisanii waan biraatii miti warra keenya kan dabre yaadadheetiin isaa sun dubbii isin amma ittan tana hin dhageenye quban qabani akkam ta'anii silaa warri dubbii tana hin dhagayini yookaan dubbii tana fudhatee ittiin ooleen galiin akka jirutti warra gubatu jettanii yennaan naan jaanii ani amma aniin takkittiin tuni hafee waan an godhu waan hin qabneef waa gubuma warri keenya gubate sana hoo waaqnis kan isaan gubu ta'e isaanuma wajjin gubachuu yookaan waaqni isaan baasees ta'e isaanuma waliin ba'uun qaba ani ayyoo kiyyaa fi abboo kiyya biraan hafuu jeetiin dhufe isinillee warra haadhatii haaf abbaa kiyya sana irraa na hambisu moo akkamii jette hagam takka akka namni waa dhaloota isaa dabre garaa isa nyaatu laata Belaki nuti warra haadhaaf fi abbaa ofiitirraa yookaan akaakoo ofiitirraa nama fo'umati isaanumatti si daballaa kootu jennee ofitti fuufnee jechuudha. Abbatti murteessitu azaabette. Amma maal isin jechuu barbaadan maqaan amma naannoo kanatti hoggaanaan argu ibsaafaa caalaafaa tolaafaa bahuu qabeera amma bahaa kana keessatti waa'ee nama irra galateeffadha waan jiru fanji bakka nama irra galateeffadha isin jabsanii fan deemaa beeka ani bakka hojii guyyaarraa maqaa namaa dubbisaa oolanii bakki hojjedhu saniif jecha maqaa namaa nan argaa jechuudha ammaan tana maqaa namaa nan argaa ijoolleen akkana baharraa dhufan harka jaalaan isaanii maqaa Oromoo dargaggoonni hoggaa baafatan jecha afaan Oromootiin nan argaa jechuudha ittan gammada garuu maqaa kana akka baafattaniif eenyutu isinii godheedha waaqni jala deemte sun akka isin maqaa keessa kanaan of yaamtan hin eeyyamne jechuudha saanillee hogguma maqaa isaa yaaman karraa deebi'a beeki horiifillee maqaan inuma baabe maqaan inuma baasanii corree daaloo maal jedhanii toonoo baasu saa obboleessi namaa kenne fa'aa obbo lufaa jedhanii gara keessa kan abbaas sii kenne fa'aa abbaa wayya fa'aa jedhanii akkasii maqaa akkasii yaamanii horiillee amma gaa maqaa kanaan akka of yaamnu dheengadduma tana eefuma mootummaan kun seene mirga namni hundi afaan keessaniin baradha waan keessaniin dubbadha jee haguma tanallee nullee akka wal beeknu kan mootummaan tokko heeyyame mootummaan biyya takkaa xiqqaan tokko heeyyame waaqni keenya kan nuti jala yaa turre garuu oduu nuun heeyyamin hafe jechuudha guyyaa gaaf takkaa oduu nuun heeyyamin hafe ani waaqa eenyummaa kiyyaan akka naan yaamne naan heeyyamne waaqa akkasii sanirra nama eenyummaa kiyyaan akka nuuf yaamu sanii fi afaan kiyyaan illee dubbadhee akka walii galu san naa heeyyame santu isarra jiraa jechuudha Mootummaa fa'aa gaafa kayyata lafa kayyata baase. Maaliif wallaalaniiti miti namni wallaalee fi miti gaafsa wanni sun hoggaa godhamu jarri sun dogongoreeti miti har'allee kitaabni sun inuma jiraa beeki namni kitaaboo san bira dabreetuma jechaan mana san keessa inuma lallaba namni lallaboonuma jira kitaaboo san bira dabreetuma maqaa ofii baafatu jira jechuudha kitaabni kanallee sheeknillee narraan tana sheeknillee achillee dhaabbatee lallaba ijoollee isaa amma maquma abbaa isaa kan kaleessa baasuufiitti jira ofimmoo kitaabarra maqaa amma tolosaan hin jiru bakka feete barbaadde argattu asuma Oromiyaa keessatti argatta malee Oromiyaa keessaa baatellee bakka biraatti argachuu hin dandeessu maaliif jechuun barbaadee namni tokko yoo battu bakka itti si yaamne dhaabbachuun inumaan taatu jechuudha gara keenya olii sanitti uffata aadaa uffachuun cubbuudha bakki jaamun jira uffata aadaa uffachuun cubbuudha jaaniiti namootuma Oromoo ta'an kana akka uffata aadaa uffanne godhamaa ture gaafa nuti lakki uffata aadaa uffachuudha edaa isin uffata aadaa uffachuun dandeecha afaan Oromoo qofa dubbachuu dandeecha jennu ijoolleen baay'een dargaggoonni boofedaa isin bohaatti teenya ballachuu fi maal jedhanii hoggaa akkana isaan maqan kottaa uffata aadaa uffachuun cubbuun qabu kottaa uffannaatii waltajjii irratti illee bahaa kunoo isiniif heeyyamne jaamee uffanne aadaa sun
kan duraan dhorgame sun namni falmannaan heeyyamame jechuudha. Dubbii waaqaati duratti namni uffata aadaa uffate waan jinniiti jettanii har'a moo maaliif waan kanatti dabaltanii ammallee dhaloonni akka mana kana ayyaana beeka kumaachuu turuuf. Turillee beeka akka amma reefu tokkummaan geessanii kan gaasine. Hoo afaan kanatti jijjiiramee hin barbaadu jechuusa. Olitti warri Pirotestaantii ta'an amantii biraa jeequuf otoo hin ta'in kan ittiin uummanni Oromoo akka isaan keessa galu godhan kitaaba qulqulluu afaan Oromootitti godhan afaan Oromootiin barsiisuudhaan Oromoon akkuma asii kanatti paastar ta'ee maal ta'ee gochuudhaan gaafa immoo gara warra Ortodoksii seennu namni Oromoo ta'e daaqonii irraa akka hin dabarre jaamee qormaanni addaatti kennamee iccitii akka hin barre iccitii achi goda san keessa jiru akka hin barre jedhanii balbalumarratti deebi'a. Oromoon afaanuma balbalaa jeteetuma sagadee deebi'a sagada sanillee hedduun beeku jechuudha. Akka amma fakkeenya mallattootti agarsiisan kana wallaalee jaarsi wayii naannoo keenya sanii nuti afaan kee hin beeknu waa Gabreelii akkam bultee kookii akkasi mataa qabu. Waasa waan hin beekneef jecha jechuudha. Haa ta'uuti amma dhaloota kana maal dhaabne akka walii galaatiitti haasamu walitti dheerachuu yookaan afaan wal gogsuu odoo hin ta'in. Sadarkaa itti hubannu qabaachuun dura jiraachuu waan tokko. Sammuun keenya fagoo deemuu qabdi akkana laalli itti gofamteetuma yeroo hunda bakkuma takka dhaabbachuu qabnu laalluti. Loon jechuudha. Loon ta'a namni hoo jijjiirama qabaachuu baate. Loon amma abbaa ilmoonis haatis marguma reetti. Ilmoonis marguma reetti. Ittumaan qotan bar tokko fincilanii beeku. Fincilanii beekan. Harreen isa odumatti fe'atan argine harrellee ittuma fe'annu. Harroonni fooyya'ina argatanii beeku. Borus ittuma fufaafi jechuudha. Waraabechi kaleellee boolluma gara harra qorqoorroo tokko jaarratee yookaan mana gaarii tokko jaarratee boolluma sanillee haala fooyyeffatee beeka. Jaldeessi harkisaa silaa waa oomishuu nama danda'a yookaan uumama isaa. Harrallee naateetuma ari'aniituma maasuma keessatti qooni. Akkasumatti hin jiru. Dhalli namaallee hoo jijjiiramuu baate rakkoo isaa arguu baate akkasanii jechuudha. Akkasan ta'a jechuudha. Keessa immoo itti himanii hoo dhagahuu baate. Argeetillee hoo amanuu baate. Walitti amanuurra dubbii nama biraa faa yoo aman. Jiruuf jireenyatti namaa gadi jechuu yoomillee. Yoomillee karamiinu kana ani amma ofii kiyyaaf ka'eetu isinitti himuun ta'ini addunyaa kanarra waan jirtu. Muuxannoo addunyaa kana gubbaa jirtu. Qeessonni hedduun gurguddoon addunyaa kanarratti har'a beekamoo ta'anillee namni amantii tokkollee fudhate aadaa isaa gatuu qabu. Amantii immoo aadaa isaa dhiibduu argerraa goruu qaba yaa. Akkasii ani barsiisaa jiru yeroo ammaattillee. Kitaabilee hedduun babarraanillee akkasii. Dhugaadhaa jechuudha isaanillee ragaa kananii bahu jechuudha. Paastaroonni gurguddoon addunyaa kanarratti barnoota kiristaanummaa barsiisanillee akkasii barsiisu. Warri Awurooppaadhaa jechuudha. Gaafa kiristaanummaan biyya isaaniitti kan jalqabe. Biyya isaaniitti sirba sirbuun ni danda'amti. Gaafa immoo gara Itoophiyaa yookaan gara Afrikaa dhufne namni tokko waaqa tokkicha faarsuu malee haadha faarsuu, abbaa faarsuu, biyya faarsuun cubbuudha namni sun namaa zaabati jaamee barsiifama. Garuu warri Awurooppaa dhaqanii galan yoo ta'u akka Niizerlaandi warra kiristaanummaadhaan beekaman warri dhaqanii galan manuma tokkicha keessatti sirballee sirbita manuma san keessa dhaabbattee immoo ammas faarus faarfattaa jechuudha. Akkuma amma nuti asitti jeekkaraa asitti immoo jirmee fa'aa jechaa yeroo shaggooyyee fa'aa jechaa yeroo akkasan ta'uu qabaa jechuudha. Odoo silaa waan kee ta'e waan kee taaneef sii kana assimileeshin yookaan immoo guutumaan guututti ofiisi dabalanii of eenyummaa kee akkas wallaalchisuun nagaallee gaafa wal gaafattu afaan keetiin hoo wal gaafatte cubbuu akka ta'etti. Salaamu alaikum moggaan jeen namni tokko akkam bultan jechuun yakka taate jechuudha. Hiikkan takkuma garuu. Tiyyaa mitiidhaa jechuudha. Uffatoonni har'aan tana uffata amantii jedhamee karaa gara garaatiin uffatamu aaduma jechuudha. Waan yoo kan uffata nama xuusaate gara haadhatii uffannee silaattiin baana jechuudha. Uffanni amma nuti uffannu. Dubartiin gurratti gadi haa marattu kan jedhu silaa waan yoo akka dubartii tana gurra ishii yookaan fuula ishii arguu hin barbaanne ta'e ofumaa isaatiif waa itti goffee uumaa jechuudha. Dubbii waaqati miti dubbii namaatitu namumatu uffatuma aadaa isaanii yookaan duudhuma isaanii san akkanatti jiraadha akkanatti bulaan
qajeelfama jechuudha qajeelfama namni tokko sabni tokko olii baasu isin yaa galtu kanaaf dubbii waaqaati wanni jedhu nu fa'aa jechuudha dubbii waaqaa fooyya'ina fa'aa hin qabdu jechuudha qabaluu akkas jedhee qabaluu fooyyessee hin qabdu jechuudha dubbii waaqaa otoo fooyya'ina qabaattee silaa anamma abbaan keenya fi akaakileen keenya illee kalee ijuma lama qabanii silaa har'aan ija lamaan takka duubaatti dabalatee ija afuran qaba fooyya'ina moka duubanii sinan arga akkatti ilaala nagaan garuu ijuma lama namuma ija lamaan dhaluutti jiranii jechuudha ammallee namuma harka lama qabu kama lukaa lamaan deemu kana dhaluutti jiranii jechuudha yoo fadhalatee baratee barnoota fa'aa wal caale malee dubbii waaqa kana fa'aa jechuudha waan hin jijjiiramne tana dhiyyee bari'uu kana fa'aa jechuudha kalee abalu akkasii dubbiin abalu fa'aan jaarsuun kufaadhaa amma aanneetu fooyyessee amendimenti jedhanii jechuudha gara warri akkuma dargiin seera Minilik baase Haile Sillaaseen nu kuffise kan Haile Sillaaseen baase dargiin nu kuffise kan dargiin baase mootummaan amma nuti keessa jiru kun nu kuffisee dubbiin amma kitaabilee gara garaatti illee kanaaf waluma fakkaata ofii immoo ammallee dubbii waaqatti waan jamsarra dubbii namni ammaan tana nuun ja'anii afaan keessa barataa wal beekaa jantan ishii kanatti irra caalaan ja'a